Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kun akkuma beekamu torbaniin kan nuyi namoota bebbeekamoo qabannee isiniif dhiyaannudha. Qophiin guroo kan qopheessee isiniif dhiyeessuudha. Har'a immoo nama isin baay'ee jaallattaniif baay'ee itti gammaddan qabannee isiniif dhiyaanne. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Seenaa jireenyaa irraa kaanu. Seenaan jireenyaa mucaa koo ishee hangafaadha. Maqaa mucaa keessaniidha. Isheen lammaaf isheen quxisuu immoo jaallannee jireenyaa jedhamti. Isheen sadaffaan abdannee jireenyaa jedhamti. Isheen meeqaffaan sitti hime? Afur. Isheen torbaffaa immoo guddannee jireenyaa abdatoo galaasoo dhugumaa jedhamti. Baay'ee beektu galatooma. Tole akka safuu aadaa Oromoo wajjin deemu. Seenaa jireenyaa moo waa'ee jireenya keessanii jechuu godhe. Ishi tolee jireenya koo seenaa jireenya kootii ibsuun baay'ee na rakkisanaani. Tokko jedhee kaasee sitti dubbachuu fi nan jalqabame. Ani jalqabaa abbaa kootu dhalate kuma carraa. Ittaansees armee kootu dhalate. Sanaan booda gaafa armeen koo dhalatte sun baay'ee yeroon isaa yeroo baay'ee rakkisaa ture. Sanaan booddee akkoon koo armee koo da'uuf ciniinsu guddaa keessa galte. Anis dafee ambulaansii waame. Sanaan booddee mucaan koo immoo akkooyyee jedhee bu'aa armee kootti. Gaafa isheen dhalachuuf Gaafa armeen keessan dhalatan. Sanaan booddee ambulaansii dawwalee waame. Fuunee fi innee hin dhalatte. Anis waggaa 19 kootti dhaladhee waggaa 5 booda natti fakkaata. Waggaa 5 booda fuudhee waggaa 7 booddee ergaan fuudhee waggaa 7 booddee immoo nanna qabadhee utuma madaan sun naan fayyin ijoollee lakkuu 2 dhalchee 5 dhalchee ijoollettiin amma qabsoo keessatti. Qabsoo keessatti guddattee jaalladha. Sanaan booddee ani waa'ee kana dubbachuun natti hin tolu beektaa yeroo baay'ee. Baay'ee ulfaataadha. Ulfaataadha. Dubbatamu kun beekna. Hin dubbatamu. Akkuma isin natti himtan baay'ee na gaddisiise. Ani amman hin boonye malee iji koo na gaddeera. Funyaan koo duwwaatu calledhee taa malee. Inni ibsa baay'ee fuulli keessan inni ibsa. Funyaan koo hin bu'aa yeroo baay'ee waa'ee kanarratti. Ani sana booddee gama qabsootti hin dhufe. Sanaan booddee qabsoo tokko jedhee kanan jalqabe. Dizaayinii mana kaartaa Abbaa Jifaar masaraa mootummaa Abbaa Jifaar kaaseefiin kenneef. Sanaan booddee maal godha seete? Shintu kaasee jechaadha. Injiinarri manichaa isinii jechaadha. Hanqaaquu 2 duwwaa nyaadhe sanni ittiin ijaarame. Hanqaaquu 2 duwwaa kaaseefiin kenneef gaa dizaayinii. Sanaan booddee isan harka bitaan kaasee fudhate. Siigalee isan harka bitaan kaasee fudhatee isa dhamma san harka bitaan kaaseedha dizaayiniin. Harki mirgaa keessan immoo hin caala ture jechaadha. Gatii harka mirgaatu harka bitaa caallaan isa harka bitaa fudhate moo maayef harka bitaa fudhateen? No naan galle yaada isaan beekun ture. Sanaan booddee gara Naqamteetti as deebi'een masaraa Kumsaa Morodaa dizaayinii isaa kaasee kennuufiif gara Naqamteetti as deebi'ee. Sanaan booddee gaafa ganama bariisaa 12 bariisuubii gaam gara mana obbo Kumsaa Morodaa dhaqu taayaan cootee nyaata. Sanaan booddee anis ancootee kana manni keessani bantiinsaa fiixee isaarraa ancooteen dhaabachuu qabaa jedheeni fiixee manaarra ancootee keessise. Sanaan booddee ijaaramee saayitii 9 booddee attuun 2 yaabdi. Akka carraatee immoo gaafa sana ancootee bishaataadha. Ni nuyi manarra keenya. Ni nuyi banti fiixee manaarra keenya. Bishaatee jechaadha. Abiddarra ture. Bisheessinee qopheessinee manarra keenya. Sanaan booddee attuun 2 dhuftee ancootee fuutee. Sanaan booddee akka carraatee Abbabee Biqilaa immoo gaafa sana mana isaanii jala fiigee darbe attuu 2 ishee qabee itti laatee darbe. Beektanii Abbabee Biqilaa. Sanaan booddee gaafa inni qabee itti laatee darbe. Achii booddee saayitii 2 daqiiqaa 18 booddee naa dawwalanii amma kottu ancooteeti sila manarra keesse buuf jedhaa bokkaan immoo roobuu fi dhimmi isaa manni iddoon buluun qabu iddoon ciisuun qabuuti dafii kottuuti hattuu sana
qabeen jiraate akka fedha keetii godhenna. Ancootee dhamni hin jedheen eeyyee naan jedhe. Sanaan booddee ijoollettiin lamaan ishee ancootee qabdiiti isuma fuudhaa itti godhaan jedheen. Sanaan booddee obbo Kumsaanii akkam fuula dukkanaan biyyaa ba'u godhanii fuula ifaanin biyyatti Isin immoo fuula ifaadhaan biyyatti deebi'anii jechaadha. Gammachuun garuu fuuluma isaadhaan biyyatti deebi'e. Ifaanis fuuluma isaadhaan biyyatti Ifaanis, deebi'e. An garuu fuula ifaadhaan biyyatti deebi'e. Fuuluma ifaatiin. Isa kan ifaa. Ergaa fudhattanii. Guddataatu xinnoo na dhowwachuu barbaade malee ifaan naa laate. Ifaan isii laateen. Eh. Ishi baay'ee galatoomaa. Eshi. Kun waan baay'ee ajaa'ibaadha. Isin galateeffanna baay'ee. Amma yoonaa nu fayyadaara Kumsaan Morodaa nuun. Maqaa isaadhaan Yoo boona. galateeffachuu dhiistes kan qabu bakka Isin silaamti keessaniyyuu injiinaruma wayi fakkaatu wanta isa jalatti uffattan kanayyuu waan ofii hojjetattan wayi natti fakkaata. An ofii koo ofiin hojjedhe waan si ajaa'ibu. Kaalsiima wayi fakkaata achi ol dheerate. Kaalsii illee mini Qorra eega. yaa. Ishee mee gaaffii itti darbaa gaaffiin itti aanu akkamitti gara qabsootti dhuftanii qabsoo kana keessa gaafa turtan immoo maal akka gochaa turtanii yaaduma muraasa nuu kaasaa. Baay'ee si rakkisa beektaa. Waa'een qabsoo kun baay'ee ulfaata. Qabsoo kana yoo harkaan qabde yoo karaa mataa qabde karaa miillaa futtaafata. Yoo karaa miillaa qabde karaa mataa futtaafata beektaa. Isinitti baay'ate jechaadha. Hin futtaafate. Inni hiikkate. Bara kan itti qabsootti dhufe na gaafattee san sii deebisa. Waan biraa nannu jechuudha. Bara 10 ta'ee hin beeku akkuma waan ishee baruma sana baruma guyyaadhaan nu gaafa 10 Jaarraachuu keessanii? guyyaa gaafa 10 20 sun immoo waan isaan beeku lakkoofsuma wayii. Irraanfattanii isiitti waan baay'ateefi. Gara ganama ciree koo nyaadhee hundumtuu gara hojiitti bobba'ee gara hojiitti bobba'ee sanaan booddee biddeenni garaa nan buune golattan ol deebi'ee dissii xaragachuun barbaade gaa'eela. Baalii fi barri durii sun atillee humna latteroos barri durii sun baay'ee rakkisaadha laama. Sanaan booddee ciree koo fudhadhee nyaachuufin ergaa laaga hundumtuu fudhatee nyaatee sokkeera waan sii galuu qabu. Fudhatee nyaatee sokkeera. Isin nyaataniitu jechaadha. Nyaadheera garuu garaa nan buune. Garaa isin hin buune. Garaa nan buune beektaa. Sanaan booddee golatti ol darbee anumaa akka bofaa anumaa eegada. Akkuma itti ammaatti illoyaa. Akkuma ammaatti littan jechaadha. Gola littan immoo akkam taatan gaafa sana. Waan isaa golallee of hin beeku. Eehutu sin qabe ammoo wanatu sin qabe. Ammoo wanatu sin qabe. Eehutu sin qabe gaafa sana. Gaafa see humna qabee la armee koo la gagam gootee na qabde anis gagam godheen ishee qabe. Sanaan booddee qabsoomatti dhufe deema yaade gaan. Qabsoon kun in ulfaata. Akka ammas teessee waa'ee qabsoo haasoftu miti. Deemi ilaali. Waa'ee qabsoo in haasa'amu. Qabsoo bakka hin gaddinaa rakkina hin qabuuti. Jedha beenna waan isin nu gootan beenna haasaan immoo sitti kaasuun barbaadu waan ta'eef hin gaddinaa. Shimee isinii walaloo tokkoon beekamtu. Walaloon keessan kunis kaaltiin tokko yoo si qabee bal'isii uffadhu. Kaaltiin lama immoo yoo si qabee callisii uffadhu jedha. Mee walaloon kun maal ibsa? Hiikni isaa maaliidha nuu kaasaa tokko tokkoon? Maalidha beektaa? Oromoon gaafa mammaaku. Kaalsii fi haati warraa si hin qabinedha. Kaalsiin si qabeennaan jireenya kee balleessa. Kaalsi. Jira haasaa. Gaaffii ana turre dabarte. Jira rakkina hin qabu. Irra darbi. Gooftaan irra si haa dabarsu. Nama gaddisiisa baay'ee. Gaaffiin lammataa isin uummata Oromoodhaa fi maal gootani? Umma kana qabsaa'ee. Uummata Oromoodhaa fi qabsoo isin gootan maalidha? Hin gaddinaa. Kana waama muraasa isheenuu ibsaatii irra darbinaa kanas. Uummata Oromoof qabsaa'ee har'aas teessee maal qabsooftan naan jettee na gaafattaa? Jechi keenya namni baay'een akkasin qabsooftanii yoo baruu dhiisellee ni dhaga'an natti fakkaataa isin immoo mee dhugaa godhaatii ibsaa fi enneedha.
walaloo akkas jedhutu ture beektaa. Maafanii lubbuu akkasumatti na irraanfadhe akkasumatti haa ta'u. uummataafanii aarsaa lubbuu godhaa maafanii mana taa'ee harmoodhaa maafan taaree jaarsaa maafan hin ta'ure aarsaa utuun galee daggalaa akkaman godhaa yoon sodaadhe galgalaa. Gaafa sana sodaa baay'eetu isinitti dhaga'ame jechaadha. Galatoomaa baay'ee isin galateeffannaa. Nuti waanuma dubbannu walaloon ibsinaan malee kun walaloo badaa ta'e miti. Gaaffii itti aanutti darbinaa. Yeroo qabsoo keessa turtanii fi amma mee isin akkamitti ilaaltu? Yaada akkamiinaan ilaaltu? Duraan dursees yeroon qabsoo keessa ture ammas akkan itti ilaalu tokkoof tokko akkasitti ilaaltu jechaadha. Ishi galatoomaa. irraanfadheen akka duraa sanatti ilaale. Ishi yeroo qabsoo keessa turtanii isin geerarsa tokkoon beekamtu. Geerarsicha mee daawwattoota keenya biraan nuu ga'a. Geerarsichi waan nama ajaa'ibu akkuma addunyaatti beekamaadha. Namni warri nu ilaalan kunis wallaalu jedhee yaadu. Garuu sababuma ati geerare naan jetteefi nan geerara. Geerar. Laa yaada ko. Jira kan namaa jettanii ooltani. Kan namaan jedhee ole kadha. Anoo geerareen kufuu. 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 Anoo geerareen. Anoo geerareen kufuu. 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 Kan biraa barbaadadhu kan na caalu siifa dhufu. Anoo geerareen kufuu. Anoo geerareen kufuu. Geerarsi keessan kana jechaadha. Dhiisi. Geeraruun na taafu. Dhiisi geeraruun na taafu. Kan biraa barbaadadhu dhufu. Anoo geerareen kufuu. 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 Galatoomaa sagaleen keessan baay'ee bareedaadha. Anoo geerareen kufuu. Anoo geerareen maalan siin jedhaa jira. Geerareen kufuu. Geerareen kufuu. Hin kuuftanii beenna. Sagaleen keessan baay'ee bareedaadha. Baay'ee galatoomaa. Amma hojii akkamii hojjechaa jirtu isin? Hojii siin jedhamti garuu hojii siin jedhamtu hojii ammaa fi kantiibaa magaalaa ta'een hojjechaa jira. Waan guddaadha kun. Kantiibaa magaalaadha jechaadha. Kan qabsoo kee immoo kan gaafa turtanii qabsoo kamii kee turtan isin qabsoon keessan qabsoo maaliidha? Ana miniu kan qabsaa'e obboleessa koo ture waan si anoo obbo waanuman qabsaa'e maaliifan Kana obboleessa keessaniidhaan beekamtanii jechaadha. Eeshi amma isin kantiibaa magaalaadha. Kantiibaa magaalaa kanaadha. Uummataan maal gootan isin? Uummati kun jalqabaama uummati kun isiniif maal godhe? Qabsaa turtaniif uummati kun isiniif maal godhe? Ittee utuu na gaafattee tateen guddaa gammadaa. Uummanni waan baay'ee isinii godheera. Uummatti Anumti uummata waan hin ta'eef asitti si waamuun koo waan guddaadha. dhaggeeffadhati karaarraa kaleessas gorte. An jalqabuma oolaan tissaama guddadhe. Magaalaa tokko bulchuun natti hin ulfaatu. Sabi kun immoo hoolaadha jechuuf baay'ee nama hin dhibu. Hoolaa tissiteennaan saba kana bulchuun sitti hin ulfaatu jechuu barbaade. Kanaafuu amma uummata kanaafi waanan godhee qamadii kilaasteraan kan qotamu uummanni akka ollaa isaatti akka inni qotuuf godheen jira.
Kana malee barattoonni Sangaa hirtaniif jechaadha. sangaan irreef lafuma isaan qabanii akka wal biraatti akka isaan qotan godhe barattoonnis akkasuma kilaasteraan akka isaan qormaata hojjetan godheen jira. Waan baay'een hojjedheef bishaanni yoo baay'ate ji'a keessaa si'a lama dhufa. Durii ji'a tokkottis durii guyyaa 28 dhufa. Amma garuu ji'a keessaa guyyaa lama dhufa bishaan. Eessaa immoo dhufa bishaanichi? Bishaanni kun Abbayyaa. Abbayyaa dhufa? Baay'ee galatoomaa baay'ee galatoomaa. Abbayyaa jechaadha. Isin yooma ittiin beekamtan malee mootummoonni fi hojjettoonni mootummaan kun yooma ittiin beekamtan malee uummata magaalaa na fakkeenya yoon fudhadhee isin magaalaa mana bushitu yoo dhattanii Abbayyaan bishaan isaa fayyadamtaniitu ta'e malee uummanni magaalaa na laga gafaree fi gilaliin fayyadama akka magaalaa Gimbiitti kan nuyi beekamnu. Gadi isinii baasaan jiramni amma. Maal? Uummanni isinii fadhaga'uti. Isin yoo ittiin beekamtan malee uummanni magaalaa na Abbayyaan beekamaan jiru. Kan nuyi ittiin beekamaa jirru bishaan nuyi ittiin beekamaa jirru laga gafaree fi gilaliin beekamaa jirra. Kanarratti maal jettu isin? Nan dogoggore. Abbayyaa irraa dhufaa jira. Baay'ee beekame. Abbayyaa irraa dhufaa jira. Dhiifamaa isa kana dhiifama. Ishee dhiifama isinii gooneerra. Mee isinii mee uummata kanaaf maaluma gootan hojii makeessan keessatti uummatumaanaan maal gootan? Maaluma gootanii jettee na gaafattaa? Ibsaan. Korraazii fayyadama uummanni. Baadiyyaati jechaadha. Sirriima baadiyyaati korraazii fayyadama. Dur torbanitti si'a lama malee hin badu. Si'a lama malee hin badu. Amma garuu torbanitti si'a torban guutuu bada. Hin badu. Uffilaasaan kun immoo ijaan baadhu. Ibsaan maal ta'a jettan isin? Ibsaan maal ta'a jettan? Ibsaanii tasuma hin badu. Ibsaan hin badu. Hin dhufa. Amma ittiin daawwattoota keessa baffeere. Hin dhufa. Ibsaan badee beeku maal badeere amma? Hin dhufa. Amma ittiin sirba kabajamtoota daawwattoota isaanii sirbaa tokko isin affeerree hin affeertu qabdu ni sirba. Isin kantiibaadha jettu maqaaf kantiibaadha isin. Hin dhufa. Isin magaalaa bushuu miniiti baadiyyaa bushuu fuun taatan. Amma naa ba'a. Qaaneen oole ija addunyaa. Maal qaanii ooltan ree? Ibsaan takkaan badu jettan. Hin badu baali yoon bade mamma ibsaa badee. Hin badee malee yoom naama ibsaa. Hin dukkaname malee. Hin badu yoom bade ibsaa maal ta'e kun. Hin badu galatooma. Gaaffii kee biraatti darbama. Ibsaan badeen beeku jaalladha darbii dhuftee jalbi namaa duratti na qaanessiti. Ibsaan badeen beeku. Ibsaan guyyaa tokko. Maamma badee sannamma badee duwwaan na dibinaan. Ibsaa badee amma. Ibsaa maaliif badeeti? Jenereetara ture chaadha. Ibsaan hin banne kabajamtoota keenya. Maa badee ree mammoo maa badee? Ibsaa badee. Shubooma isaatti na jalaa kukkuttanii mammoo haadhuma ishee. Ibsaa badee. Sirba tokko. Namuma achitti. Mana naa kaayi naa bayama. Naa baye istuudiyoo kooti. Qoy ibsa abbaa qabxii sagaliin hin